Akkam jirtan fayyaa keessanii nuti dhaloonni irraa kuni oomisha hayyoonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo, ilmaan Oromoo bahaadhiyaa kaabaaf kibbaa akka ittiin jiraannuuf dhiigaf lafee isaaniitiin hurkaa isaaniitiin nuuf hojjetan dhandhamaa jirra. Jireenyi keenya irraa kun akka miidhaguuf akka Oromo jennee arraan tan addunyaa tanarratti ittiin jiraannuuf kan nu dandeessise ilmaan Oromoo qooda qabantu jira jechuudha. Sochii waggoota dheeraa kana keessatti. Ilmaan Oromoo kuni hayyoonni Oromoo kun bahaadhiyaa kaabaaf kibbaa ummanni kun dukkana kana keessaa akka ba'uuf shoorri isaan taphatan laayyoo miti. Xurreen isaan dhiigaf lafee isaaniitiin nuuf tattaraaran har'a nuuf bal'atee irra guggufataa walitti gufataa deemnu kun akka qoosatti kan saaqame miti jechuudha. Akka qoosatti kan saaqame miti. Tokko lubbuu isaatti dhabe, tokko qaamaatti hir'ate, tokko biyyaa baqatee, tokko itti hidhamee murtii haqaa dhabe, tokko itti dhabamee jiruuf jireenyi isaatu du'aaf jireenyi isaatillee itti dhabameeti. Oromummaan kun kan as ga'e jechuudha. Afaan Oromoo arraan tana dubbannu kun kan ittiin wal arrabsinu kun kan ittiin wal barsiifnu kun kan ittiin wal booharsinu kun kan ittiin wallisnu kun kan ittiin qara dubbisnu kun akka laayyotti isin geenye akka laayyotti ifnin saaqamneef bu'aa bayii hedduutu keessa dabramee jechuudha. Afaan kun afaan dubbannaa bira taree afaan qubee akka ta'uuf Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee nama tokko ilma Oromoo qooda gumaache qubee afaan Oromoo tanaaf jecha. Sabni wayyamni kun qubee afaan Oromoo kan mataa isaa akka qabaatu qubee afaan Oromoo kan ammoo qubee Laatiniiti moo qubee Arabaati moo Amaaraati moo kan jedhu itti yaadee kan irra wayyaa qubee kana filatee tartiiba qubee afaan Oromoo kan ammoo akka afaan Oromootiif tolutti nuuf lafa kaa'ee jechuudha. Rabbi rahmataa godhuuf seenan isaa yaadattuu Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee. Kitaaba kana keessatti maal argitu? Seenaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee argitu. Bu'aa bayii inni keessa dabre. Imala Oromiyaa irraa Jibuutii qaxxaamuree Yaman, Somaaliyaa